Moltanii attam jirtu nagaa keessanii maqaan koo Daani'el. Viidiyoon kuni kan inni ilaallatu akkuma inni gaddaa viidiyoo koosa torbaffaa irratti jedhee inni kun inni irraa kun immoo kan inni ilaallatu waa'eedhuma isa sanatti ha'anii kan jiru namni isaan keessaa dubbii cuunfee dhiyeessu maqaan isaanii Dr. Tsaggaayee Araarsaa kan jedhamanii Oromoo Option isa jedhamu kanarratti yaada dhiyeessan, yaada cuunfaa dhiyeessan. Dr. Tsaggaayeen yeroo baay'eedhaa fi yaada isaanii ibsaa turan intarneetii irratti, OMN irratti si'a baay'ee yaada isaanii ibsaa turan. Haa ta'u malee ijoo dubbii isaanii gadi baasanii yeroo dhiyeessanii the morning after kan jedhu baasanii. Wal'aansoonni qeerroon itti dadhabaa ture kuni, qeerroon irratti dhumaa ture kuni amma gara dhumaa ga'eera. Amma gaa akkamittiintu biyya ijaaruu jalqabnaa isa jedhudha. Amma gaa wal'aansoon dhumeera, wal'aansoon Oromoo dhumeera jedhu doktoriin. Kana eessaa akka isaan argatan hin beeku. Wal'aansoon Oromoo dhumateera jedhu. Garuu akka isaan jedhanitti mee Ingiliffaan isinii dubbisa waan introduction keessatti jalqaba itti lixa keessatti kan isaan jedhan. The time has come for us to start thinking about reconstruction after resistance. Amma gaa resistance gara dhumaatti amma waa'ee reconstruction waa'ee biyya ijjeeruu lafaa kaasanii ijjeeruu haasa'uu qabnaa jedhu asirratti xinnoo ishee garaa baana doktorii wajjin. Wal'aansoon Oromoo hin dhumanne. Wal'aansoon Oromoo ganaadha akkan yaadutti. Wal'aansoon Oromoo kan inni dhumatu warra koloneeffataa biyya abbaa keenya keessaa warra koloneeffatee biyya keenya qabate eega biyya keenya keessaa baafnee booda uummanni Oromoo afuura bilisummaa eega baafachuu jalqabe booddee ilmaan isaa ba'ee nagaan galuu danda'e booddee mana hidhaa keessa kan jiran ilmaanni Oromoo hundumtu eega hiikamanii booddee isa booddee biyya isaa structurii nafxanyaa structurii colonizers kan of keessaa dismantle godhee baasee ofii isaatiin sirna demokraatawaa ta'e eega diriirfatee booddee isa kana booddee gaa wal'aansooni dhumate waa'ee reconstruction jalqabnaa jedhee tayyaadan. Garuu doktoriin already dhumateera jedhan. Dhumateera amma waa'ee haaraa booruu haaraatu baqaqee jedhani. Booruu haaraan baqaqee yeroo jedhani egaa operation sun dhumataa jira. Wal'aansoonis gara dhumaa ga'eera. Amma kana booddee rakkina hin qabnu jedhan. Kana irratti gaa doktoriin keenya akka isaan itti ilaalantu naa galuu dide. Haa ta'u malee kanaaf immoo ragaa tokko dhiyeessu. Maal jedhu Oromooni ijoolleen qeerroodhaa jedhani. OPDO wayyaanee harkaa baafatteetti jedhani. Wayyaanee harkaa OPDO wayyaanee jala ture wayyaanee jalaa fudhatteetti jedhani. Gara isaaniitti fudhataniiru jedhu. Maal jedhu as we in diaspora were doing that at home jedha. Geeddaramsa hojjetaa jirra, chaarterii faa qopheessaa jirra diaspora keessaa jedhu. Warri qeerroo immoo biyya keessaa the qeerroo won the government of Oromia to its side. It would OPDO away from TPL. Hin hawwati hin fudhate gara isaatti jedha. Namoota irra keessa ilaalanii fi dhugaa ta'uu danda'a kun. Garuu OPDO'n ce'ee completely umbilical cord isa hiddan dhuura isaa wayyaanee wajjin kutatee Oromoo bira seenee irra kan jechuun danda'amu gaafanni gaaffii Oromoo silmaan fudhatee ofii isaatiin gama sabaa dhaabbatee gaaffii sana dhiyeessee humna qabu hundumaatiin naannaa Oromiyaa keessatti warra jiraatanii hidhaa keessa warra jiranii warra lafarraa ari'amanii warra jireenyi isaanii itti babbadee warra har'a biyya Oromiyaa keessa naanna'anii uummata qalaa jiran federaalota kana baasuu danda'edha. Afaan miti proof of gochuu danda'u qaba namni tokko. Kanaafi dhumateera jechuun danda'ama. Tokkoffaa wal'aansooni dhumateera ni jedhamu akka kootti walakkaa hin taane ganaadha. Maaliifi
wayyaaneen irraa hamma funyaanitti hidhattee qophooftee jirti. Taankii aeroplaanii wanti isheen hin qabne hin jiru. Oromiyaa keessa kan ture, Itoophiyaa sana keessa kan ture, Tigraayitti guranii qophaa'aniiru. Jarri kuni lola lolaniiru, dhuguma lola dhugaa lolaniiru. Warri namni jedhee yaadu yoo jiraate nama xiqqoo muuxannoo hin qabnedha. Jarri kun ganaa hin lolle. Tokko lakkana. Lammata immoo taayitaa amma qaban kana, humna amma qaban kana akka Oromoo kan akka dhuunfaa isaaniitti ilaalaa jiru. Birra Itoophiyaa kan akka dhuunfaa isaaniitti ilaalaa jiru. Isaan sagantaa kan biraa qopheeffataa jiru. Kanaafi kun dhumatee jedhanii yaaduun xiqqoo ishee jarjarsuu natti fakkaatanaan. Kanaafi kana ilaaluu qabu doktoriin. Kan biraani doktoriin maal jedhanii dhugaadha waan isaan jedhan tokko nuyi jedhani akkumni nuyi wal'aansoo Oromoo kana itti ilaallu akka garaagaraatti ilaalla jedhani. Akka guddina keenyaa akka hundee nuyi irraa biqilleetu murteessaadha jedhu. Baay'ee diversityidha dhokkan itti ilaallutti. Some of the diversity within is rooted in the diverse ways we as a people experiencing our shared oppression. Doktoriin kan isaan jedhani shared oppressionitu jira gaa. Nuyi koloniyaalistoota jala jirra. Oppressioniin nurratti fe'amee jira. Yoo Wallaggaa waraaname Harargeedha aadaa. Yoo Walloo waraaname Booranaa aadaa. Yoo Shawaa keessaa waraaname karaa Arfanii aadaa Oromoonii. Kaabaa Kibbaa Ba'aalidha aadaa. Kanaaf iyyuu wal duukaa ka'ee, kanaaf iyyuu wal duukaa deemee, kanaaf addi bilisummaa Oromoo uumame. Osoo inni Harargee dhukkubi Harargee natti dhaga'amuu baate utaalee dhaqee adda bilisummaa Oromoo keessallee inni Wallaggaa dhibeen Harargee itti dhaga'ama. Inni Harargee dhibeen Wallaggaatti. Inni Shawaadhaa dhibeen Gujii Booranaa, dhibeen Harargee, dhibeen Wallootti dhaga'ameeti kan inni utaalee lubbuu isaa dabarsee ijoolleen dargaggoon jaalleewwan keenya lubbuu isaanii kana hundumaa qisaasani. Kanaaf dhuguma akka doktorri jedhani namoonni waan akkasii kana dhiyeessanii namoota Itoophiyaa irraa kanaan dura fayyadaman, namoota mootummaa Habashaa irraa fayyadaman, namoota magaalaa keessatti guddatan, nostaaljiyaa jaalala sana wajjin hooyyee taphachuu, karaarra wajjin taphachuu, mana barumsaatti Amaara naayisdii warra ta'an nan dhasaa keessa Amaarummaan kan seene, Habashummaan kan seene dhuguma shared oppressionii hin qabnu jedhanii haasa'uun isaanii honestiidha, kreditiin kennaaf. Maaliif dhuguma isaanii doktoriin akka qotee bulaa Harargeetti, akka qotee bulaa Wallaggaa, akka qotee bulaa Caancoo achuma Finfinnee bukkeetti yaaduu hin danda'udha. Dhugaa isaaniiti. Akkasitti yaaduu shared oppressioniin keenya garaagara, ruutii keenyatu garaagaraa jedhani. Likkiidha. Maaliif nostaaljiyaa sana jira, jaalala sana jira. Isa kana nuyi sharing goonu. Yoo dhuma jiraate iyyuu isa kan obbolaa keenyaas kan Oromoo sanatu nutti dhaga'ama. Kanaafitu lubbuu isaa dabarsee kenna namni. Kanaafi dhaqee laga keessatti du'a. Lubbuu isaa sammi'aa kana kanaaf qisaasa. Kana keessatti gaa'ii maal jedhu amma jedhu amma wal'aansoo amma jiru kana waa'ee borumtiisaa wal'aansoon eega dhume borumtiisaa kana maal goona isa jedhu. Amma nuyi waa'ee dhuma politikaa gara fuulduraa kan Itoophiyaa kana attamitti ilaalla? Waa'ee Itoophiyaa kana attamitti ilaalla? Maal gochuu qabna waa'ee Itoophiyaa jedhanii baay'ee yaadda'u doktoriin. Garuu nuyi akka kootti ani Oromoodhaaf yaadda. Waa'ee Itoophiyaan mataa isaatii fi humna isaatiin dhufee biyya koo qabate. Biyyatti deebi'anii galan qabu isaan. Biyya qabu Oromoodha kan biyya hin qabne. Oromoo irraa biyya fudhatan. Oromoo irraa lafa fudhatan. Isaanii dachaanii borganama mootummaa mataa isaanii kan Itoophiyaa kan Abisiiniyaa sana isa jabana Minilikkitti deebi'anii ijaarrachuu danda'u. Nuyi waa tokko hin qabnu. Kanaafi ani yaaddoon koo kan Oromooti. Ittaanii immoo warra sabaaf sablammii naa wajjin cabe sanaati malee yaaddoo warra anaanii ajjeesaa jiru, anaan qalaa jiru, anaan hidhaa jiru, Tigiroonni eessatti deebi'u, Amaaronni eessa dhaqu. Ani yaaddoo koo miti kun. Yaaddoon koo Oromiyaa ijaaruudha.
Kanarratti gargar baana doktorii fa'i wajjin. Egaa maal jedhu Oromoo Pirootestiin dhumateera. Amma gaaffiin suni jedhu. Gaaffii abbaa biyyuu hammaa hamakkaatu malee inni haa uffisu malee gaaffiin inni dhugaa kan qeerroodhaa jedhu waa'ee mirgaatii, waa'ee demokraasiitii, waa'ee mana barumsaatii, waa'ee hojiitii jedhu. Lakkii achirrattis gargar baana doktorii wajjin. Kana duwwaa mini gaaffiin isaanii doktori. Gaaffiin qeerroon kaasaa jiru nuyi abbaa biyyaatii jedhu. Sirba keessa kan jedhu Oromiyaan kan keenyaa jedhu. Diinni biyya isaatti deebi'ee agaluu jedhu. Lafa keenya gadhiisaa jedhu. Biyya keenya bilisoomsinaa jedhanii haasa'u. Akkamittiin akkasiin dhaga'uu dadhabdanii daangallinaaf. Garuu isaan kana jedhu ijoolleen gaaffiin isaanii sloogaansiin isaanii asirratti inni isin keessanii abbaa biyyummaa itti maranii dhiyeessan malee gaaffiin isaanii isa miti. Gaaffiin isaanii waa'ee Itoophiyaati, waa'ee Itoophiyaa wajjin wal fakkaatudha. Itoophiyaa kan biraa wajjinii gaaffii mirgaa Itoophiyaa raayitii garaagaraa mirga garaagaraa gaafataa jiru. No, isa miti. Isuma hammatee jiru sana gaafatan isaan. Isa kan abbaa biyyummaa biyya koo keessaa ba'aa isa jedhu sana gaafatan. Kanaafi achirrattis garaagara baana yaa doktore. Kanaafi doktoriin maal jedhu waan baay'ee dubbataniiru. Waan baay'ee haa ta'u malee kan isaan jedhanii dhugaa ba'u. Maal jedhu Itoophiyaa kana dimokiraatessuun hin danda'ama. Rakkinni hin jiru. Itoophiyaa kana poolitii Itoophiyaa jalatti gaaddisa Itoophiyaa kana jalatti Itoophiyaa kana dimokiraatessuun hin danda'a jedhu. Maal jedha itti haasa'aniiru laata warra Amaaraa kanatti. Warra Tigiree kana gaafataniiru laata. Isaanis ikkoo meejor naashinaalistiidha warra gugurdaa jedhaman keessaatiin. Amma isaan waa'ee Itoophiyaa dimokiraatessuun barbaadu. Oromoon akka inni paarlaamaa keessa wajjin taa'ee mirga isaa eeggatu barbaadu. Moo humnaan impoozii irratti gootu. Humnaan impoozii gootu taanaani isantu humna nu caala kunoo Tigireen taankii Awurooppilaanii qabdi. Jaalalaan akkan jenne namni jaalalaan biyya addunyaa keessatti seenaa baay'ee dubbistaniitu namni jaalalaan biyya qabatee jiru gadhiise hamma ammaatti seenaa keessatti hin jiru. Hin dhageenyes kana haaraatu uumamaa biyya Habashaa keessatti biyya ignoraantii sana keessatti wanta haaraan uumama yoo jettanii doktore isarrattis gargar baana. Isarrattis ani tasa Tigireenii Amaarri humna isaanii tolaan gadhiisuu hinuman dandeenye isaan. Humnaan dhufanii humnaan deemu biyya keenya keessaa. Kanarrattitu rakkinatu jira doktore. Doktoriin asirratti maal jedhu wal'aansoo keessa kan jiran aktivistoota kanaa fi yaada Oromoo keessa kana jiru kana iddoo sadiitti kaa'u doktoriin. Gabaabaan barteechuu kooti. Iddoo sadiitti ciran. Tokko uummata warra dimokiraasii jedhu jedhani. Isaanii jedhu waa'eedhuma qomooyyuu, waa'ee zariiyyuu, waa'ee sabaayyuu, sabaaf sablammii kaasuuni hin ta'u gargar nu diigaa. Eessuma durii sanasuma kibila agarii fa'itti ciccinnee nagaadhuma akkuma sanyii kana Haayile Sillaasee yookiin waan akka paarlaamaan tokko dhaabatee nagaadhaan waa'ee gargar warbaasuu waa'ee maalootuun ta'ini akkasumatti nagaadhaan kan walii wajjin jiraachuun itti danda'amu deemokiraasiin kan dhufu kan jedhan Oromoonni jiru. Ani Oromoo akkasaasa'u dhageen beeku jabana kana. Dur turan durii jabana Haayile Sillaasee turan. Baay'ee isaanii maaliif Haayile Sillaaseetti dubbattu maaliif asuma keessa deemokiraasii maaliin jiraannu kan jedhan ture. Har'a garuu jabanni isaa geeddarameera doktori hin jiran warra akkas jedhan. I don't know isin akkasinitti kana fiddan hin beekwan. Kataagorii isa jalqabaa eerra kan isin keessan suni aan Oromoo keessa har'a kifila agariitti deebinaa yookiin xaqilaa gizaatiitti deebina isa jedhu okay waa'ee sabaaf sablammii hin kaasuun nurra jiru waa'ee deemokiraasii duwwaadhaanii kan jedhee falmu Oromoo keessa yoo jiraate ani hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Maybe ijoolleen nafxanyaa, ijoolleen Habashaarraa dhalattee, ijoolleen Amaaraa superiority barbaaddu warra akkas akkasii jiraachuu danda'u. Ijoolleen Abbaa durii hin jedhu dhugaadha. Ijoolleen Abbaa durii, ijoolleen Wazlii keessa turan warri garaagaraa kun warri durii kun hin jedhu ta'a. Garuu namni jabana seenaa akkas jedha jechuun doktori aduunoo lafa isin fiddanii kanan beekwan nama akka jedhu jiru.
لما فارت مو ورا democratic federalism barbadu ajettan isani niga eenyu fa keessani nama groupii sadi keessan warra OFC warra kamarara fay ODF daafi renewed jira reborn OPDO warra reborn OPDO warra ndagana dhalatanii fi warra ODF fi warra marara fay jettan isaan kuni jettan federation barbadu jettan real federation isuma constitution wayyaane isa sheella fakkeesse kana fudhatanii isa qaqqajeeshanii federation isa dhugaa fiduun hin danda'ama biyya sana keessatti jedhani kana baqqaleedhaaf mararaan caalaa namni loleen jiru baqqaleef mararaa caalaa namni yaaleen jiru maaliif yeroo dhaqee taayitaa isaaniitti dhufu wayyaaneeni hin didan hin danda'amne kanaaf hidhaatti gashanii hidhaa kaa'an har'as taanaan wayyaaneen hamma gaafa taayitaarra jiranitti federation isa jedhan kana humnaan fudhachiifnaa ijoolleen qeerroon ka'aniiru biyyi raafameera waan akkasitti sodaatan doktorii wayyaaneen kana sodaatanii federation isa sin jettan kan yookiin keessumaa baaftanii dhaqanii wayyaaneetti dabalamna opitootti dabalanne harka laannaa waan jedhamu jiraate isa kana nan fudhadha garuu nama ummata oromoo wayyaaneen geeddaramti wayyaaneen dhuguma federationitti amanti wayyaanee wajjin hojjenna kunoo jabanni geeddarameera ha booroo haaraan baqaqeera jettanii yoo labsitanii I don't know wanta nama dinqutu osoo mararaadhaa fi baqqaleen har'a gadi ba'anii gaafatamanii deebii isaan kennanii kanarra gargar baay'ee yaada dhibbaa dhibban jiru garuu akka kanaatti waan jedhan natti fakkaatu maaliif arganiiru jira kana kanaafi I don't know ega yoki warra baqqalee faa biraa hafetu waan akka diilii wayii isinii wajjin godhe haa ta'u maleessa giruupii kana keessaa warri tini ta'anii jiranii jechuu kooti keessumatti warra ODF dha ODF rakkinan qabu warra iyyuu galee OPDO wajjin hojjechuu danda'a maal isaan seenanii akka barbaadan kanaaf isaan akka pozishiiniitti wayyaaneen iyyuu ilaalaan jirtu kanaaf baay'istaniitti rakkatina yaa doktori kanaaf isa xinnoo ishee dhaxxaniitu aadonnoo isarrattis anaa wajjin ani karaa koo natti fakkaatu tokkoffaa federaalizimiin dhugaa hin jiraatu kanaan duras dubbadheera isa keessa ooluu isaa iyyuu naqu garuu wanti interestingiini groupii isa dhumaa kana gaa groupii isa dhumaa kana doktoriini baay'ee nama dinqaa baay'ee irratti katabdan waa'ee groupii isa dhumaa kana irratti groupiin dhumaa kuni trashii mogotan groupii isa dhumaa kana keessatti shanee gashitanii ulfoo gashitanii qaama ce'umsaa gashitanii oromoo tokkoomee gashitanii groupii kana qalqalloo tokko keessa gaamura tokko keessa fuutanii keessan akka homaa waa tokko yuus egaa kan isin ittiin jettani groupiin kun jettan tokkoffaa vision qabu jettan lammata direction qabu jettan clear planning qabu jettan agenda qabu jettan doktor baay'ee nama gaddisiisa groupii kana keessa maqaa kanaatiin bobba'anii dhiiga isaanii baay'ee kan qisaasan baay'eetu jira kan firoonni isaanii itti dhuman baay'eetu jira har'a rakkina guddaa rakkina garaagaraatiin walitti dhufuu dadhabee itituu dadhabee dhaaba tokko of keessaa baasuu dadhabu malee groupin kuni baay'een isaanii baay'ee namoota itti miidhaman toddana keessa jira yeroo isin akkin hubatu akka haafa tokkotti gaagura tokko keessatti gashitanii haasoftanii doktor baay'ee nama gaddisiisa kun isin irraan eegamu kan biraa immoo groupin kun jettan self determination barbaadu yookiin bilisummaa barbaadu oromoon ganama yoo bilisoomee maaltu ta'agaa attam gootugaa kan jedhamu waan isin dinquu ijoollee haaphaa wajjin kan haasaan ture manadhaa keessatti አሁን ኦሮሞ ነፃነቱን ምን ልትሆኑ ነው ይላል ማል ጀደን ይዲየሱ ቦሪደን ኑነ ተምኑ ጎቶ ይደን ይህ ወረ ሰባብ ሰብለሚ አስናነ ይጅሮ ተም ጎቶ ይደን ዴት
keessumat international debt maanni idaa warra international kan World Bank kan biyya lafaa garaagaraa warra dureeyyii kanarraa liqeeffatan kana mootummaan dargii liqeeffate kana attam gootu jedhanii dhiyeessan. Doktoriinis isuma koppii godhanii dana kaa'an. Doktorii waan tokko ni isinitti himaa asirratti dhagaa. Sudaaniin yeroo bilisoome Noorzi Sudaaniin isanni liqeeffataa bahe, isanni Arabarraa liqeessaa bahe, isanni World Bank irraa liqeeffataa bahe, wanta isaanii diilii isaan International Monetary Fund wajjin godhanii idaan isaa ittiin darbine. Itti darbuus hin danda'u. Kan liqeeffateetu itti gaafatama. Lafa isaan guuranii lafa isaan saamanii ka'antu jaratu itti gaafatama. Isa Haile Sillaaseen liqeeffateetti dargiin ittiin gaafatamne. Isa dargiin liqeeffateetti Ertiraan ittiin gaafatamne. Isa Rhodesia maaloon biyyi nama miidhaa turan biyya nama garboonfataa turani warri itti aanu ittiin gaafatamu. Itti gaafatamuunis immoo irra hin jiru. Jarri kuni keessaas hin qabanii birookiraasii sana keessan turre waan mallatteessan hin qabanii waan wayyaaneen deemtee mallatteessiteetti itti gaafatamna kanaaf garbummaa keessa jiraachuun irra jiranni jedhamu anaa fi qoosaanatti fakkaata doktori. Ani baay'ee kanarran isinirraa eegan ture. Tokko kana lammata immoo warra garaagaraa kana immoo attam goona warra naashinaalitii garaagaraa kana addi bilisummaa Oromoo jalqaba yeroo jalqabee naashinaaliitiidhaa fi piroogiraamii qaba ture. Kanaaf iyyuudha kan kominikeetii goonee warra Sidaamaatii wajjin hojjechuu jalqabne, warra Sumaalee wajjin kan hojjechuu jalqabne, warra Walaayitaa lafaa kaafnee wajjin hojjechuu jalqabne kan isaanii karaatti dadhabee hafe malee. Saba garaagaraa achi keessa jiranii Anyuwaakii wajjin, Nuweerii wajjin, hundumaa Gumuzii wajjin hojjetaa turre addi bilisummaa Oromoo. Addi bilisummaa kana hundumaaf warra cunqurfame, warra miidhame, warra biyyi isaanii kolonii Habashaa jalatti kufe hundumaa fi pilaanii qaba ture. Kanaaf isaaniin inkareejii goone, isaaniin impaaworii gochaa turre, wajjin hidhamne, wajjin reebamne isaanii wajjin, keessumatti ijoollee Sidaamaatii wajjin. So kuni efartii addi bilisummaa Oromoo godheedha doktori. Imimmaanii dhangalaaf nuuf hin qabnu warra Habashaatiif. Warri Amaaraa har'a ofii keenya biyya keenya ijjeerranna jedhanii iyyanii wawwaataa jiru. Biyya keenya ijjeerrannee Amaaraa mootummaa dhaabbanneetu biyya Oromoo kana dhannee irraa fudhannaa jedhaniitu eliitiin isaanii ala kana maraataa jira doktorii dhaggeeffattanii ittoo taate. Tokko kana lammata Tigreen taasaa Oromoo nan gadhiisa kan jedhu mataa ishee keessa hin jiru. Pilaanii hin qabanii, waan yaadan hin beekanii, waan jedhan hin qabanii, UN'n isaanii fudhatu. Doktori, bilisummaa ba'aniitu waa'ee UN haasa'u. Eega bilisoomanii booda namni rakkina isaa jala, miidhaa isaa jala eega ba'ee booddeedhatu international community invite godha. Hindi international community'n garbummaa jalatti haafisiin hin jedhu. Biyyi miidhame, biyyi kolonii jala jiru chaarterii United Nations dhaqaa dubbisaa bilisoomuudhaaf mirga qabaa jedha achi keessatti. Isin doktoriidha kana dubbisuutu isinirra ture. Kana difeendii gochuutu isinirra ture. Kanaaf mirga qabna inumayyuu nuun deggera international community'n nuun deggera. Har'a Palestiniyansii akka isaan itti deggeran, akka isaan wajjin dhaabatan waa'ee Yerusaalem Al-Quds isarratti akka isaan wajjin dhaabatan ilaala. Nama miidhame wajjin dhaabataa jiru. Hin dhaabannus yoo jedhan nuyi isaan nu wajjin dhaabatan jennee wallaansoo keenya dhaabnu. Wallaansoo keenyatti uufa. Oromiyaan immoo hin bilisooma. Republic of Oromiyaan hin dhaabata. Jaalannes jibbines. Jaalalli nuyi warra Habashaatii wajjin qabnu. Oolmaa nuyi isaanii wajjin qabnu. Wallaansoo Oromoo keessa lixee gufuu itti ta'uun irra hin jiru doktori. Quunnamtii nuyi warra Habashaatii wajjin qabnu quunnamtii dhuunfaati. Malee wallaansoo keessa lixee booressuun irra hin jiru. Wallaansootti hallaquun irra hin jiru. Yeroo karaa wallaansootti dhufu quunnamtiin kun kanaaf angara laafina hin qabu isaaniif. Kanaaf yaa doktori mee kana keessa deebi'aati ilaalaati wanta jettan kanaa akkasin keessa deebitanii ija gaabbiitiin keessumatti dhaaba kana hunduma isaanii kana akkasittiin diskreditii godhanii boolla keessatti gadi gashanii gaagura tokkotti naqanii haasa'uuni dhaaba kana keessan ture yoodhuma ammayyuu aktiivii ta'uu baadhe baay'ee nama deesse.
Maaliif hiriyoota koo baay'eetti itti dhume nama baay'ee dhiigi itti dhangala'e. Dhaabi kun hundumtuu hamma keessa yaaduu dadhaba jechuudha. Namni kollekshinii kun hundumtu kan achi keessa jiru. Garuu ayyaan laallattuu baay'een achi keessa hin jirtu. Baay'een isaanii bilisummaa Oromootiif miidhamu ya doktora. Kanaaf waa'ee Itoophiyaa attam goonaa isa jedhu kana ejjennoo adda bilisummaa uumne sanaan yeroo addi bilisummaa uume sanatu bira dabarre kana bira. Maal jenni Itoophiyaa jila bilisummaa keenya waajinaa inni. Itoophiyaa kanaa fi himboonyaa isaaniin mudhannee attam goonaa isa jedhu kana isaanitti yaaddaatu. Isaaniif hin rakkatinaa. Itoophiyaan isaan of danda'u of qopheessaniiru birrii keenya saamanii qabu. Ittiin barataniiru halkan tokkotti istiraakcharii isaanii diriirsuu danda'u. Wayyaaneen akkasitti of ijaarteetti Amaarri of ijaaree jira. Rakkina tokko hin qabu. Nuuf yaaddaa nu waan tokko waan hin qabneef. Iyyeessa lafarraa ari'amaa jiru. Isa hidhaatti guuramaa jiru. Isa qalamaa jiru. Isa ajjeefamaa jiru. Isa akkasittiin nu gowwoomsaa jiru. Har'a achi taa'ee wayyaaneen nutti kolfa yeroo nuyi akkas sirbinu. Yeroo nuyi akkas wayne walitti iyyinee sirbinu. Gammachuu guyyaa tokkootiin biyya kana yeroo galagalchinu nutti kolfu wayyaaneen. Gammachuu kanas iyya kanas qabbaneessine harka wal qabannee gara fuulduraatti deemu bilisummaa Oromootti walabummaa Oromiyaatti tarkaanfachuu danda'u jira. Ijoollee dhumarratti kan isinii dhaamu wanti isin baasu bilisummaa Oromiyaati. Kuni fantasiidha. Abjuu guyyaa abjootuudha. Guyyaa abjootanii abjuu guyyaa keessa deemuudha. Waan hin danda'amneedha kun. Inni isaan odeessan. Kan nu baasu dhiiga keenyaaf lafee keenyaaf bilisummaa keenya mirkaneessuudha. Waaqayyo inni arraddanaan nu ga'e nu biraan ijoollee. Waaqayyo nu wajjin jira. Yaaddeena jabaadhaa loladhaa ka'aa. Isa Harargee keessa har'a areemee lafa buluu hin qabne ilaala. Har'a isa kunoo wayyaaneen har'a Sumaalee itti qopheessa. Inumayyuu hamma Awaash hamma Adaamaatti dhuftee qabachuudhaaf. Ganaa dhaqanii Gumuzii fi Anyuwaatiin achas nutti kaasu jirru kun. Kanaaf lola guddaatti adeemaa jirra ilmaan Oromoo. Jabaadhaa hin moona. Jabaannee yoo kana jala dabarre hin moona. Oromiyaan walaboom.